Kan biyya keenya tokko yoo cufame tokkotu dhalata. Kan keessaa yoo tasgabbaa'e kana laatu uumama. Yeroo itti naannoowwan Oromiyaa fi Amaaraa kutaawwan Itoophiyaa gurguddoon waraanni keessatti adeemsifamaa jiru kanatti yeroo itti Tigraay bakka lamatti cabuu fiixee geesse kanatti waraanni haaraan Itoophiyaa weeraruu ollaarraa qophaa'aa akka jiruu fi dhufaa akka jiru ibsamaa jira. Eertiraan deebii kennitee jirti. Hanga Eertiraan Itoophiyaa weeraruuf hojjetaa jirti. Qophii xumurteetti jechuudhaan miidiyaatti erga dubbataniin booda bulchaan Eertiraa Isaayyaas Afeworqii deebii kennaniiru. Walitti dhufeenya Eertiraa fi Itoophiyaa jijjiiramni bulchiinsaa Itoophiyaatti waggootan torbaan dura erga taasifamee booda turtii waggaa lama hin caalleef qofaa ture. Ergasii walitti dhufeenyi sun hundumtuu gargar diigame deemee Itoophiyaa fi Eertiraan mufii guddaa irratti akka argamanis ta'eera. Amma immoo waraana irratti banuuf jetti jechuun Itoophiyaan erga himattee booda Eertiraan deebii ajaa'ibsiisaa kenniteetti. Bal'ina isaa isin biraan geenyaan waliin tura. Daangaan Keeniyaa hulaa qabsaa'ota biyya Itoophiyaa keessattuu ABO ta'aa tureera. Waraanni ABO obbo daangaa Keeniyaatti dhiyaatee socho'aa tureera. Walitti dhufeenyi hidhattoota kanaa fi mootummaa Keeniyaa callisaa kan ture yoo ta'u, dhiyeenyaa asitti garuu poolisiin Keeniyaa hidhattoota obbo irratti opereeshinii geggeessaa jiraachuu ibseera. Opereeshinii kanaanis meeshaalee waraanaa, qorichootaa fi hooggantoonni waraanichaa kan jedhan to'achuu isaanii poolisiin Keeniyaa ibseera. Maarree BBC'n iccitiiwwan obbo fi Keeniyaa gidduu turan hedduu argateera. Ijoowwan 5 waa'ee hidhattoota kanaa mata duree jedhuunis odeeffannoo bal'aa qopheessineerra. Bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaaf jaalalli ardii jirtan maratti sinaa qaqqabu daawwattoota keenya odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadha. Like, share, commentis godha. Yeroo kana gootanii kaasee yeroo hundumaa oduuwwan haaraan wayita gadhiifaman dafanii isin qaqqabu. Kallattiin gara oduu keenyaatti wal wajjinaa dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqaba. Mufii yeroo dheeraati booda Eertiraa fi Itoophiyaan gaarrifannaa cimaa keessa seenaniiru. Itoophiyaan Eertiraan waraana irratti banuuf qophii taasisaa jirti jettee yoo himattu, Eertiraan ammoo deebii kennitee jirti. Pireezidaantiin duraanii Itoophiyaa Mulaatu Tashoomee Eertiraan waraana haaraa Itoophiyaa irratti banuuf qophaa'aa jirti jechuun dubbataniiru. Walitti bu'iinsi biraan gaanfa Afrikaa keessatti akka hin dhalanne hambisuudhaaf tarkaanfii fudhachuun yeroon isaa amma jedhan yaada dhuunfaa maqaa isaaniitiin Aljeziraa irratti maxxanfameen Dr. Mulaatu Tashoomee. Pireezidaantii Isaayyaas Afeworqiin walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaatti akka ka'uuf hojjechaa jira jechuudhaan kan himatan pireezidaantii Itoophiyaa duraanii Dr. Mulaatu Tashoomeeti. Pireezidaantiin duraanii Itoophiyaa fi diploomaatiin buleessi walitti bu'iinsi TPLF fi mootummaa giddu galeessa ture. Pireezidaantii Isaayyaas akka carraatti fayyadamuun dhimma biyyattii keessa seenuuf itti fayyadameera jechuudhaan himatan. Gabaasni kun ba'uudhaan booda ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yamaanee Gabramasqal ibsa bal'aa miidiyaa hawaasaa gubbaatti qoodaniin ka'umsi rakkoolee naannichaa Itoophiyaadha, iddoo biraa miti jechuudhaan deebii kennaniiru. Itti dabaluunis akeekkachiisa sobaa irratti hundaa'ee Eertiraa himachuudha jechuun himannaan ija jabina qabu ajandaa waraana kakaasuuf qaban dhoksuu fi sababeeffachuuf kan yaadamedha jedhan. Ibsi ministeera Eertiraa kun bara 1998 wayita waraanni Eertiraa fi Itoophiyaa eegaluurraa kaasee hariiroo biyyoota lamaanii yaadachiisa. Waraana Tigraayitti sadaasa bara 2020 baname Tigraay keessatti dhiiga dhangalaase irratti humnoonni Eertiraa fi milishoonni Amaaraa raayyaa mootummaa Itoophiyaa waliin hiriiraniiru. Barreeffama isaanii kanaan pireezidaantii Isaayyaas Afeworqii biyyoota ollaa dabalatee naannicha keessatti nagaan akka hin buune hojjeta jechuun kan himatan Dr. Mulaatu Tashoomee. Walii galtee Pretooriyaa waraanni Tigraay waggaa lamaaf ture akka dhaabbatu taasise irratti illee gammachuu akka hin qabne dubbatu. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa ammoo waraanni kaaba Itoophiyaa wayita eegaluu kutaa waraana raayyaa ittisaa miidhameef da'oo ta'uu boodas gaafii mootummaan Itoophiyaa dhiyeesseen waraanicha keessaa qooda qabaachuu ibsaniiru.
Dabalataan waliigalteen Piriitooriyaa waraanichaa goolabee dhimma keessoo Itoophiyaa waan ta'eef haajaa irraa hin qabnu jedhaniiru. Eertiriyaan akkaan dhimma keessoo Itoophiyaa ta'e kana danquufis ta'e gidduu seenuuf fedhaa hin qabdus jedhaniiru. Dr. Mulaatuu Tashoomee waliigalteen TPLF fi mootummaa giddu galeessa Itoophiyaa fi Gamtaa Afrikaatiif ejjennoo guddaadha kan jedhan yoo ta'u, gurraandhala bara 2023 Pireezidaantii Isaayyaas waliigaltee dhukaasa dhaabuu Piriitooriyaa sadaasa 2022 Afrikaa kibbaatti mallattaa'ee tooftaa ittiin addaan kutuu Yuunaayitid Isteetiin karoorfamedha jechuun ibsanii turan. Pireezidaantiin duraanii Itoophiyaa fi dippiloomatiin duraanii kun Eertiriyaan walitti bu'insa TPLF gidduutti uumame keessaa galaa jirti, milishoota Amaaraa ammoo deeggaraa jirti jedhan. Fulbaana darbee dura ta'an TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el mootummaa naannoo Tigraay fi mootummaa Eertiriyaa waliin walitti dhufeenyi jiraachuu ifatti dubbatanii ture. Waliigalteen Piriitooriyaa fi rakkoon siyaasaa Tigraay keessa jiru hariiroo waggoota muraasaan dura ture duubatti akka deebi'u godheera. Hariiroon dippiloomaasiin Itoophiyaa fi Eertiriyaa gidduu waliigalteen Piriitooriyaa booda laafaa dhufeera. Ministeerri beeksisaa Eertiriyaa Yemaanii Gabramasqal akka himanitti Itoophiyaan ji'oottan darban maqaa seeraanis ta'e humnaan ulaa galaanaa argachuu jechuun Eertiriyaa dubbii barbaadaa jirti jedhan. Itoophiyaan Somaalilaand waliin waliigaltee ulaa galaanaa argachuuf mallatteessitee naannichatti muddama uumuu himuun waraana naannoo Amaaraa keessa jiruunis biyyattiin maraamartoo waraanaa keessoo keessa jirti jedhan. Dhumarrattis Itoophiyaan rakkoo ofii uumteef Eertiriyaa qabachaa jirtis jedhan. Waliigalteen mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti taasifame michummaan ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedii fi Pireezidaantii Eertiriyaa Isaayyaas Afwerqii gidduu ture akka laaffataa dhufu taasiseera. Balalliin daandii qilleensaa Itoophiyaa fi Eertiriyaa walitti fiduudhaaf haftes ganna darbe kana murtoo Eertiriyaa irraa ka'een adda cituun isaan yaadatama. Haa ta'u malee amma Itoophiyaan hariiroo gaarii Soomaaliyaa waliin deebiftee tolfachaa jiraachuutu gabaafamaa jira. Gaanfi Afrikaa waraanatti seenee jennaan miidhaan isaa eenyu birallee ni ga'a jedhan Dr. Mulaatuu Tashoomee. Barreeffamni isaanii kun yeroo hariiroon Itoophiyaa fi Eertiriyaa akkaan qabbanaa'etti ta'uun isaa ammoo walitti dhufeenyi biyyoota lameenii akkaan laaffatee akka jiru akeekeera. Amma Itoophiyaa fi Eertiriyaa gidduu muufii guddaatu jira. Torban darbe keessa Keeniyaan hidhattoota WBO irratti opereeshinii banuu beeksiftee turte. Poolisiin biyyaalessa Keeniyaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gama kaabaa biyyattiin socho'an jedhe irratti dhiyoo opereeshinii geggeesseera. Kun eegaa bulchiinsi Pireezidaantii Wiiliyaam Ruutoo kan hawaasa Booranaa biratti deeggarsa guddoo qaban aangootti ba'anii yeroo duraaf kan taasifamedha. Kaayyoon isaas yakkamtoota opereeshinii seeraan ala gaggeessuun nageenya biyyaalessa Keeniyaaf yaaddoo cimaa waan ta'aniifidha jedheera. Kanaanis meeshaa waraanaa, meeshaalee qunnamtii fi qoricha sammuu nama hadochuu akkasuma kaanillee to'achuu ibseera. Nama qindeessaadha jedhe dabalatee kan to'ate akka qabus ibseera poolisiin Keeniyaa. Waajjirri tikaa Itoophiyaa gama isaan opereeshiniin Keeniyaa qindoomina mootummaa Itoophiyaa waliin taasifamedha jedheera. Hidhattoonni WBO himannaa mootummaan Keeniyaa irratti dhiyeessee waakkataniiru. Opereeshinii kanaaf mootummaa Itoophiyaa simataniiru. Waggoota dheeraaf Keeniyaanis ta'ee gammoojjiin gama kaaba biyyattiitti argamu Itoophiyaa daangessu hidhattoota WBOs ta'ee qabsaa'ota ABO'f akka ulaatti tajaajilaa tureera. Waa'ee hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa lolanii fi Keeniyaa keessa socho'anii maaltu beekamaa jira jechuun BBC'n odeeffannoo bal'aa qopheesseera. Hawaasi Booranaa gama kaaba Keeniyaa kaawuntii jechuunis bulchiinsota kanneen akka Marsabit akkasumas Isiyooloo keessaa bal'inaan jiraata. Bakkeewwan lafa gammoojjii bal'aa ta'an kun gama kaabaan Itoophiyaa daangessu. Toorri kun lafa lammiileen Itoophiyaa jiru gaarii barbaacha gara Afrikaa kibbaatti imalanilleedha. Egaa poolisiin Keeniyaa kutaa bulchiinsa Sololoo akkasumas Martii jedhaman keessatti opereeshinii gaggeessuudha kan inni ibse.
Akka himetti taanaan kaayyoon isaa da'oo hidhattoota kanaa qulqulleessuudha. Maqaa duula kanaas Ondo'aa Jaangilee jechuunis yakkamtoota baasuu jechuudhaan moggaase. Hidhattoonni WBO kanarratti gammachuu hin qabani. Gorsaan olaanaa ajajaa WBO obbo Jireenyaa Guddataa mooraa yookaan kaampii dhaabbataa naannawaa sanaa hin qabnu jedhaniiru. Keeniyaa keessa jiraachuuf WBO'n fedhii hin qabu kan jedhan obbo Jireenyaan garuu daangaa sirriitti sararamee waan hin jirreef namuu gamanaa wal keessa deema. Waraanni bilisummaa Oromoo saaluma kanaan akka achi keessa socho'u beekamaadha jedhaniiru. Akka hidhattooti jedhanitti miseensonni isaanii parsantii 95 ol daangaa Keeniyaa irraa fagaatanii kibba Oromiyaa keessa socho'u jedhaniiru. Dhibbeentaa 5 gadi ammoo naannoo daangaa Keeniyaatti dhiyaatu akka jiran ibsaa baasanii ibsaniiru. Kaabi Keeniyaas ta'ee kibbi Itoophiyaa mootummaa giddu galeessa Itoophiyaas ta'ee Keeniyaa irraa fagoodha. Halkan boruun xiinxalaa siyaasaa fi nageenya gaanfa Afrikaati. Faallaa obbo Jireenyaa hidhattooti WBO Keeniyaa keessaa mandhee akka qaban himu. Hidhattooti WBO Mooyyaalee, Sololoo fi Kaawuntii Isiyooloo keessa sosocho'u jedhaniiru. Baddaan Areeroo, Sololoo fi Koombii Liqoo martii keessatti buufata qabu jechuudhaan BBC'tti himan. Itoophiyaa keessatti hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo keessumaa naannoo guddicha biyyattii Oromiyaa keessatti mootummaa haaraa ijaaruu barbaadu. Waggoota muraasaan dura dhaaba seeraan sosocho'uu ABO irraa erga adda ba'anii booda sochii isaanii cimsaniiru. Mootummaan Itoophiyaas tarree shororkeessitoota jalaa isaan galcheera. Gartuu biyya keessaa tarree kana jala jiran isaan qofaadha. Yeroo waraana kaaba Itoophiyaas mootummaa jiddu galeessaa kuffisuuf humnoota Tigraay waliin waltaanii hojjetaa turan. Keeniyaa keessaa garuu waan akkanaa hin mul'atu. Waraana biyyattii waliinis ta'ee poolisii waliin kallattiin walitti bu'uun isaanii xiqqaadha jedhu jiraattonni. Obbo Jireenyaanis kanuma mirkaneessu. Mootummaa Keeniyaa irratti dhukaasni gaggeessinu hin jiraatu ammoo gama Itoophiyaan yoo dhufee ofirraa qolachuun waan hin oolledha jedhaniiru. Haa ta'u malee booda kana hidhattooti WBO yakkoota garaagaraan himatamu. Poolisiin Keeniyaa meeshaa daddabarsuu, qoricha nama haadoochuu, daddabarsa seeraan alaa fi seeraan ala albuuda baasuu, walitti bu'insa gosaa keessaa hirmaachuu fi nama butanii qarshii gaafachuudhaan himateera. Kunneenis keessumaa Sololoo fi Mooyaalee, Noorz Hoorii fi Maartiitti akka baay'atu beeksi. Hojjetaan nageenyaa kaawuntii Marsabit Haasaan Umar isaan biratti yakki gudeeddii fi nama butanii maallaqa gaafachuu baratamaa akka hin taane himu. Garuu qoricha daddabarsuun akka jiru dubbatu. Ammoo qoricha seeraan ala daddabarsuun sirriitti jirti. Qaamoleen mootummaa himatu kana WBO qofatu kana raawwata jechuullee hin dandeenyu. Daa'ima xixiqqoo hanga nama guddaatti Mooyaalee hanga Naayiroobiitti nama hedduutu keessatti hirmaataa ebilu jettee waan dhiistu mitis jedhanii jiru namni kun. Oomishaa fi daldalli hashiishii Shaashamannee hanga Keeniyaa fuulla'uun akka sosocho'u kana dura gabaafamaa tureera. Hidhattooti garuu kana ni waakkatu. Qondaalli WBO obbo Jireenyaan daangaa irratti humnoonni adda addaa yakkoota raawwatan hundasaa fuudhanii WBO irratti himachuun ammoo dogoggoradha jechuudhaan himatu. Kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo akka yakkaa fi saamichaatti ibsuunis dogoggora jedhaniiru. Xiinxalaan BBC'n dubbisee halkanoon gama isaaniitiin hidhattooti badii irratti bobba'an jiru. Kunneenis gama Itoophiyaan kan dhufanidha jedhu. Gartuun bilisummaaf lolla jedhuu fi gartuu yakka irratti bobba'etu jira jechuun gartuun lama akka socho'anis dubbatu. Sololoo fi Isiyooloo keessatti kanneen yakka qindaa'e irratti bobba'an jiru. Albuuda baasu, kontoroobaandii keessas jiru, namoota uguruun meeshaa daddabarsuus jedhu. Gartuun kaan maqaan nu yakkaa jirtu jechuun gartuu kana mormus jedhu. Hidhattooti yakka irratti bobba'an jedhan kun dargaggoota dogdoqqee oofan waliin wal qunnamuu, qarshii guddaas kaffaluufiidhaan poolisootas malammalu jechuudhaan himu. Gama kaaniin gartuun yakka irratti bobba'an jedhan bakkeewwan qabeenyi jiru to'achuun isaanii hawaasa naannichaa waliin muddama isaan galchee ture. WBO'n kontoroobaandii to'achuu jalqaban bakka albuudi ba'us to'atan kun hawaasa naannichaa fi WBO walitti buuses jedhu. Amma kanaa fi mootummaan gidduu seenuu fi kan yaales jedhu. Jiraataan biraa BBC'n dubbisee albuuda kanaan dura hawaasi itti fayyadamu hidhattoonni WBO duraa fudhachuu himateera.
Waggoota dheeraaf biyyoonni ollaa Itoophiyaa kanneen akka Keeniyaa, Eertiriyaa, Soomaaliyaa fi Sudaan hidhattoota mootummaa dhufaa darbaa Itoophiyaa lolaniif yeroo adda addaatti akka manneetti tajaajilaa turaniiru. Keeniyaan ammoo addatti hooggantoota ABO fi deeggartoota dhaabichaa Itoophiyaa keessaa baqataniif akka bakka daannaa fi baqannaa yookaan qubannaa turteetti. Qondaalonni dhaabichaa garri caaluu biyyoota alaa jiranis gama Keeniyaan kan ba'anidha. Kun egaa bara 1990 keessaa dhaabii Addawaawayii Finfinnee to'achuun ABO waliin erga wallabanii eegale immoo ni cime. Yeroo dheeraaf bara 1991 eegalee Keeniyaan WBOf bakka nagaa turte jedhu xiinxalaan siyaasaa nageenya gaanfa Afrikaa halkanoon. Namoonni baay'een keessumaa hawaasi Booranaa WBO akka finnaa isaanii isaan gargaaran yeroo walitti bu'insaa isaan leenjisanitti ilaalus jedhu. Walitti bu'insa gosaa fi saba kaaba Keeniyaatti mudatu keessaa hidhattoonni ni hirmaatu jedhamuudhaan himama. Isaan garuu kana ni waakkatu jedha BBC'n. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaan waraana Keeniyaa waliin lola tokkollee akka hin qabnee fi isaan loluufis akeeka akka hin qabne ibseera. Obbo jireenyaan lolli nuti qabnu mootummaa Itoophiyaa waliin yakki waraana bilisummaa Oromoo akka maxxanfamu kan godhus mootummaa Itoophiyaatti jechuudhaan himatu. Gama kaaniin hariiroon hidhattoota WBO fi mootummaa Keeniyaa yeroo kaan gaarii yeroo kaan ammoo badaadhaa jechuudhaan ibsu xiinxalaan siyaasaa halkanoon. Kun ammoo mootummaa aangoorra jiru irratti hundaa'a jechuun yeroo garaagaraatti waan mudate tarreessu. Bulchiinsi Mooyii Pireezidaant Daani'eel Araap Mooyii jechuudha bara 1990 keessaa hidhattoota WBO deeggaraa ture, meeshaa waraanaa fi uffatas dhiyeessaa fi tures jedhu. Bara Kibaakii yookaan Pireezidaantii Mwai Kibaki wanti badaa raawwatee hin jiru. Yeroo Uhuru yookaan Pireezidaant Uhuru Keeniyaataa hariiroon mootummaa Keeniyaa fi WBO gaarii hin turres jedhu. Sababni isaa walitti bu'insi Marsabiit keessaa hamaa ture, siyaasa Marsabiit keessa jiruuf namoonni siyaasaa WBO itti dhimma ba'u ture jechuudhaan ibsu. Pireezidaantiin Keeniyaa ammaa Wiiliyaam Ruuto gama kaaba Keeniyaa hawaasa Booranaa biratti deeggarsa cimaa argataniirus qabus ture. Ta'us adeemsa keessa deeggarsi hidhattooti kun hawaasa biraa qaban jijjiiramuu himuu xiinxalaan BBC'n dubbise. Hidhattoonni WBO keessaa hawaasa Booranaa kan ta'an lakkoofsi isaanii xiqqaateera. Deeggarsi hidhattoonni kunniin Sololoo fi Mooyaaleetti qabanis xiqqaateera jedhu halkanoon. Kun ergaa bara 1991 eegalee waan hawaasa irratti raawwataniin wal qabata. Nama ugguruu, ajjeesuu, horii isaanii humnaan fudhachuu, takka takka dirqiin waraanatti galchuu dabalatas jedhu. Gama kaaniin bara bulchiinsaa Ruutoo kanatti ture mootummaa Itoophiyaa fi hidhattoonni WBO araara akka buusan Keeniyaan kan qooda fudhataa turte. Mariin marsaa lamaan Taanzaaniyaatti taasifame garuu osoo ijaan godhatiin xumurame. Gama biraan hoogganaan itti aanaa WBO zoonii kibbaa kan jedhame Mohammad Ammee hagayya bara 2022 godina Booranaa aanaa Mooyaaleetti to'atamuu poolisiin BBC'tti himeera. Yeroos poolisiin Itoophiyaa namni kun uffata duraan ittiin socho'aa turan jijjiiratanii uffata siivilii, suufii fi koffiyyaa adda addaa uffatanii Keeniyaa keessa gama naannoo Somaaleetiin gara Itoophiyaa dhufan jedhe ture. Kana duras ajajaan yeroo dheeraa zoonii kibbaa Golichi Dheengee waggoota 27 booda qabsoo hidhannoo keessaa ba'uun mootummaatti harka kennataniiru. Jiraattonni BBC'n dubbisee sababa opereeshinii kanaaf dararaaf saaxilamuu dubbataniiru. Mootummaan Keeniyaa hidhattoota WBO irratti opereeshinii gaggeessu yoo ibsu garuu kun kan duraa miti. Waggoota muraasaan duras opereeshinii gaggeesseera, keessumaa bulchiinsa Marsabiit keessatti jechuudha. Walitti bu'insa sabaa hawaasa Booranaa fi Gabraa bara 2022 keessa hammaate keessatti hidhattoonni WBO meeshaa waraanaa Itoophiyaatti galchuu hammeessaniiru jechuun aangaa'onni Keeniyaa himataa turaniiru. Boodarras uggura sochii labsuunis sakatta'insa taasisuun meeshaa waraanaa gurguddaa to'achuu beeksisanii turan. Suni garuu bara bulchiinsa Pireezidaantii Keeniyaa Uhuru Keeniyaattidha. Walitti bu'insi waggoota dheeraaf adeemaa ture sun filannoo Keeniyaa bara 2022 booda tasgabbaa'eera. Pireezidaantii Ruutoo jalatti opereeshinii gaggeeffame kun miidhaa hangam hidhattoota irratti akka geessise hammattiifa miti. Mootummaan humna dinagdee hidhattoota albuudaa to'atanii fi yakkawwan garaagaraa irratti bobba'an jedhee laaffisuuf akka opereeshinii kana gaggeesses kan amanan jiru. BBCtu gabaase. Nagaanii fi araarri Waaqayyoo bakkaaf iddoo jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u.
Akkam jirtu hordoftoonni fi jaallattoonni TV Ifa Fayyinaa baga nagaa taatan isiniin jechuun jaalladha. Waaqayyo bara keessaniif jireenya keessan haa eebbisu. Har'a fuula keessanitti kanan dhiyaadhe sagantaa addaa yookaan immoo karuseedii addaa isin beeksisuudhaaf. Innis TV'n Ifa Fayyinaa fi waldaan Biiftuu Araaraa godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Haratootti argamu wal ta'uudhaan karuseedii afuuraa gurraandhala 13 hamma 16tti qopheessinee waan jirruuf sagantaa kana irratti akkasin hirmaattan yookaan akkasin argamtan isin beeksisuudhaafan fuula keessanitti dhiyaadhe jechuudha. Sagantaan kuni sagantaa hidhaan namootaa irratti hiikamu, sagantaa wanjoon cabu, sagantaa seenaan namootaa irratti geddaramu, harki Waaqayyoo sagantaa irratti mul'atu, ulfinni Waaqayyoo sagantaa irratti mul'atudha. Egaa sagantaa kana irratti haala keessan mijeeffachuudhaan iddoo garaa garaa irra kan jirtan godinoota Wallaggaa Arfan akkasumas immoo Shawwa Lixaa dabalatee jechuudha. Sagantaan kun iddoon itti qophaa'ee magaalaan Haratoo giddu galeessa godinoota kanaaf waan ta'aniif akka irratti argamtanii eebba Waaqayyoo qooddattan isin afeeruudhaaf yookaan isin beeksisuudhaafan dhufe. Egaa sagantaa kana irratti wangeelli mootummaa Waaqayyoo hin lallabamaa, faarfannaan hin faarfatamaa, warri hokkolan hin adeemu, warri jaaman hin banamu, warri duudan hin dhaga'u, warra karaa hundumaa balballi itti cufameef balballi hin banamaa. Sagantaa kana irratti argamaa eebba ayyaana Waaqayyoo kana keessaa qooddadhaa. Namni tokko sagantaa kana irraa hin hafinaa. Sagaleen Waaqayyoo akkas jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 5 irraa akkas jedha nan dubbisa. Kan jaaman in argu, kan hokkolan in adeemu, kan lamxaa'an in qullaa'u, kan duudan in dhaga'u, kan du'an hin ka'u, hiyyeessotaafis misraachoon hin lallabama jedha. Hiyyeessotaafis misraachoon hin lallabama. Hiyyummaan afuuraa hin caba, hiyyummaan fooniis hin caba. Sagantaa kana irratti haala keessan, jiruu keessan, jireenya keessan mijeeffadhaa irratti argama. Nama dhukkubsatu kamiin fidaa. Jaame, kan duude, kan okkolu, kan adeemuu hin dandeenye, kan rakkina garaa garaa keessatti rakkachaa jiru gurraandhala 13 hamma 16tti magaalaa Haratoo dirree laaftoo Haratoo irratti ayyaannii fi araarri Waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u. Akkasin sagantaa kana hirmaanne wanti gufuu ta'uu, wanti isin dhorkuu barbaadu maqaa Yesuus ani isin duraa buqqiseera. Karaan qulqulluudha, eebba, ayyaanniif araarri nu marseera. Maqaa Yesuusiin ameen. Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan chaanaalii keenya subscribe, like gochuu hin dagatina. Saatotaan booda hanga walitti deebinutti nagaan tura.